Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya oduu harkaa qabnu keessaa kan gurra simbuusuuf deemu ana Muhammadun Musatiin oduulee ijoo keessaa Abiy Ahmad kan masaraa gadhiisee baheef kijiba kan jedhee dubbate sababiin sodaa onnee isaatiif dadhabeetiin masaraa keessatti hin qabamuuf gara raasaa baqate kan jedhee dubbate yuunaayitid gaatu gabaase. Oduulee taphatan Afrikaan kibbaa kan irratti qoqqobbii geessite Abiy Ahmad kijiba kan kursii gadhiisee deemuu fi namni addunyaa kanarratti kan waraanatti masaraa gadhiisee deemaa jiru hin jiru jechuudhaan Abiy Ahmad Afrikaa addunyaa kanarraa fi takka osoo hin dhagahin isarra dhagahaa jira kan jedhee dubbate Afrikaan kibbaa kun akka dubbatetti waraanni Abiy Ahmad harkaa qabamee kan jiru waraanuma isaa wajjin akka hin qabameetiin mana ispoortii keessatti kan hidhamee jiru Abiy Ahmad sababii kanaallee fi akkuma kursii gadhiisee baheen qabameetiin mana waraanaa akka jira kan jedhee dubbate ispoortii keessatti gabaase. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya oduun ispoortii keessi kan dubbate Abiy Ahmad sababiin qondaalota Oromoo kan akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa kumaatamaan kan mana hidhaa keessatti hidhamanii jiran waggaa tokkoon ala jecha uummanni Oromoon hayyuun Oromoo itti dubbate didee salphina guddaa keessa gahe kan jedhee dubbate ispoortii kaastii kan gabaase yuunaayitid obbo Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa hayyoota kumaatamaan mana hidhaa keessatti jiru uummanni Oromoo qaroo ija uummataa kan ta'e uummanni kunniin akka ija duraa fi hin dhabne kan jedhee dubbate yuunaayitid gaatu gabaase. Abiy Ahmad sababiin inni waan kana hunda raawwatee dammaqaa mufaranitti aangoo kennee haga ani deebu amaanaa itti kenne kan jedhee dubbate waan nama hin galinii fi uummanni Oromoo sabni bal'aan akka dubbataa jirutti obbo Jawaar Mohammad fi uummatoota kumaatamaan kan mana hidhaa jira keessa jiru hayyoota Oromoo ija ofii akka hin dhabne ganama galgala sababii akka bira dhaabbataniitti ija duraa hin dhabne uummanni kun salphina guddaadhaaf deema kan jedhee dubbate ispoortii gabaase. Hayyoonni Oromoo akka dubbatutti miidiyaalee garaagaraan kan ibsaa jiran hayyoonni Oromoo kumaatamaadhaan Abiy Ahmad biyya diigeetaa fi tilleeraasaa keessatti qabamee waraan harka jira kan jedhee dubbate ispoortii kan Kooriyaa kibbaa kun akkuma inni dubbatetti uummanni qaroo ija uummataatiif ta'e kun akka uummata harka hin ija uummata duraa hin uummanni ija ofii dura akka hin dhabne sa'a 24 amma akka uummata hayyoota kana hubatan kan jedhee dhaamsa dabarse ispoortii gabaase. Abiy Ahmad biyyattiin diigamtee jirti kan jedhee dubbate ispoortii Abiy Ahmad sababiin kursii gadhiisee fi osoo mikiinaata biraa hin taane sababii sodaa isaatirraa kan ka'e deemee waraan harkatti kan dararamaa jiru Abiy Ahmad deebisaan isaallee waan shakkii taatee fi uummata Oromoo kana kan hidhaa keessatti jiru kana akka ija uf duraa hin dhabne kan jedhee dubbate ispoortii kaasu. Kabajamtuu fi jaalatamtoota keenya oduulee dhumaa keessa kan dubbate afaan Arabiidhaan Suud Arabiyaa mamlakatu Suudatan Arabiyaa keessatti kan jedhee dubbate Abiy Ahmad Allah yarham kan jedhee dubbate tokko kan waan kolfaa ofirraa kaase tokko Abiy Ahmad duuti isaa raasama san keessa kan masratti deebi'aa jiru hin beeynu kan jedhee dubbate ispoortii gabaase. Jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya oduulee biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.